kabajamtoota daawwattoota keenyaarraa sarvara 2008 akkamitti akka install goonu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Akka walii galaatti sarvara 2008 2003 illee haa ta'u kamiyyuu CD roomii keessa CD isaa erga galchineen booda start butii isaa maashinni nuti irratti install goonu suni Dell brandiin isaa Dell yoo ta'e F12 press gochuudhaan butii isaa jalqabsiisna. HP yoo ta'e F9 fayyadamuudhaan kan jalqabsiisnu ta'a. PC-wwan tokko tokko immoo F10 illee kan jalqaban ni jirani. Akka walii galaatti an amma virtual box irratti isin garsiisaa jira waan ta'eef butii isaa jalqabsiisuudhaaf maashina erga jalqabsiisnee fuula kana nuu fida. Zen asii afaanota ka jedhu kana normaalii isuma kana irratti dhiisnee next ka jedhu kana fayyadamna. Zen install ka jedhu jira. Install ka jedhu kana jalqabsiisna. Install ka jedhu kana erga jalqabsiisneen booda settingii isaa load gochuutti fufaa jechuudha. Akka walii galaatti iddoon nuti operating system kanarraa fe'aa jirru CD yoo ta'e yookaan flash yoo ta'e yookaan ammoo kan download ta'e asirraa yoo ta'e faayilli sun sirnaa yoo jiraate load godhee fuula kan nuu fida. Sana booda isa jalqabumarra jiru kana filannaa standard full edition ka jedhu kana filannaa. Dabalataan isaan gara gadii jiran kunniin kanneenis yoo filanne garuu rakkina uumaa hin qabaatu. Haa ta'u garuu 64 bit PC ta'eef yeroo baay'ee full standard edition kana filannee isumarratti dhiisnee next jennaani fuula itti aanee nu dhufu kanarratti license accept gochuu qabna. Accept license agreement. License agreement kana asii tick goone next jennaani jechuudha. License agreement hayyamnee tiikii sana kenninee fi next erga jennee fuula kanatu nuu fida. So asirratti inni jalqabaa upgrade filannoon jedhu kuni operating systemiin biraa dura asirratti fe'amee yoo jiraate sarvarri 2003 osoo fe'amee jiraate isa sana 2008 upgrade gochuu barbaanna yoo ta'e filannoo jalqabaa kana filannaa. Nu amma upgrade gochuu osoo hin taane isuma fe'aa jirra akkuma haaraa akkuma jalqabatti fe'aa jirra waan ta'eef custom ka jedhu kanarratti click goone partitionii kana nuu fida. An amma virtual box irratti isinitti agarsiisaa jira. Zen partitionii kanarratti maal goona install goona jechuudha. Partitionii kana filannee next jennaan. Osoo partitioniin biraa asirra kan jiraatu taate partitionii sana diriibii ka jedhu kana keessaa filannee akkaataa ittiin sirreessinu jira. Isa sana viidiyoo biraa kan ofiisii 2000 fi operating system 2010 akkamitti akka install goonu ka jedhu irratti isinitti agarsiiseen jira waan ta'eef sana hubachuu dandeessan jedhee yaada. Amma filannoo kanaan amma virtual box irratti isinitti agarsiisaa jira. Gigaabaayitii 51 allocate godhee fi isuma allocate godhee san irratti fe'uu barbaada waan ta'eef asii next jedhaan irraa jijjiiruun barbaadu waan ta'eef zen next gaafan jedheen asii lakkaa'uu jalqabaa jechuudha. Faayilicha sana kooppii gochuu jalqabaa. 0% irra ka jiru kun duwwaa % irra ka jiru kun haga 100 guututti ni eegnaa jechuudha. Tokkoon fuucharii asirra jiru kana hunduma isaa tokkoon fe'ee tiikii kennaafii deema. Kana gaafa keessa tiikii kennaafii kanallee gaafa keessa tiikii kennaafii kanallee gaafa keessa tiikii kennaafii kanallee gaafa keessa tiikii kennaafii naanni kana xumuree 100 guututti eeguu qabna. Kiiboordii keenyarraa homtuutu bu'uun qabnu ni eegna hanga inni installation isaa xumurutti. So obsaan eeguu qabdanii jechuudha. Installationii isaa haga inni xumurutti eeguun dirqama ta'a jechuudha. Parsantii toora kanarraa jiru parsantii 100 lakkaa'ee haga inni xumurutti eeguun dirqama ta'a jechuudha. Hagasii obsaan eeguun gaariidha jechuudha.
speediitiin inni ittiin install godhu ga'umsa koompitara keenya irratti hundaa'e. Koompitara nuti irratti feenu sun performaansii gaarii kan qabatu yoo ta'e daqiiqaa muraasa keessatti instaaleeshinii kana xumuruu danda'a. Koompitara nuti irratti fe'aa jirru performaansiin isaa xiqqaa yoo ta'e, raamiin isaa xiqqaa yoo ta'e, CPU speediin isaa xiqqaa yoo ta'e nu tursiisuu danda'a. Obsaan eeggachuu gaafata jechuudha.
Software kun speediin ishee xinnoo ishee gadi buutuudhaan ta'e 630. kabajamtoota hordoftoota keenya parsantii 99 irra gaheera. Parsantii tokkorraa jalqabee hanga parsantii 100 guututti obsaan eeguun gaafata jechuudha. Amma parsantii 100 guuteera akkuma asitti mul'ataa jiru kana xumuraa jira jechuudha. Parsantii 100 gaafa guutu tokkoon instaaleeshinii asiin jiru kana aktiiv godhaa deema, hayyamaa deema, xumuraa deema, faayinalaayiz godhaa deema. Fakkeenyaaf inni amma
expanding window file ka jedhu kun amma active bakka ta'e bakka lakkaa jiru kanarraa jalqabee gara gaditti ka jiru kun amma xumuruusaa asii mallattoo raayitii kana godhee nuu mirkaneessaa jechuudha. Kun akkuma isinitti mul'ataa jiru kana tokkoon isa kana finalize godhaa jira jechuudha. Bifa kanaan xumuruusaa nuu mirkaneessu yoo ta'e yookaan faayilichi corrupt ta'eera yookaan installationichi irratti dogoggorri wayii uumamee jira jechuudha. Amma garuu completely haga installing feature jedhu kanatti maal godheera nuu xumuraa jira jechuudha qixa sirriitiin. Then isa dhumaa kana maal godhaa jira completing installation installationii xumuraa jira jedhu. So maal xumuraa jira faayila bakka ani irraa fe'aa jiru kana ani CD irraan fe'aa jira. CD loomii koompitara kanaa keessa galchee install godhaa jira xumuraa jira within this second koompitara kiyya restart godhaa jechuudha. So haga inni restart godhu eeguun qabaa jechuudha. Asii fakkeenyaaf restart later ka jedhu kana yoon tuqee rakkoo biraa fiduu danda'a waan ta'eef eegeen haga inni restart godhu eegaa bifa isinitti mul'ataa jiru kanaan maal godhaa jira koompitara restart godhaa jira jechuudha. So installationii wizardii sana gaafa xumure ani virtual box irratti fe'aa jira. Normally local machine irratti illee yoo feetan bifuma kanaan isinitti agarsiisaa jechuudha. So homa takka keyboardii keessan irraa wanni tuqxan hin jiru ni eegdanii koompiterri hanga ofii isaatii restart ta'ee servera fe'aa jirtan kana display isinii godhee settingii itti aanutti haga itti fufsiisutti obsaan eeguu danda'uu qabdan jechuudha. Keyboard irraa wanta wayii yennaan restart ta'u sana kiyoo hiyyoo tuqxan halt the program addaan kutaa jechuudha prograamicha rakkoo biraa uuma waan ta'eef ni eegdanii. Amma maal jechaa jira setting is upgrading registry setting jedha. Operating system servera fe'aa jiru kana platformii nuti fe'aa jiru kanarratti install godhaa jira jechuudha. Virtual machine kanarratti install godhaa jira jechuudha. Computer irratti install godhaa jirtan yoo ta'e akkuma steppiin isaa akkuma amma itti deemaa jiru kana jechuudha. Garaagarummaan inni virtual box itti fe'uu fi local machine irratti fe'uu garaagarummaa homaatu hin qabu jechuudha. Steppiin isaa tokkuma jechuudha. So amma finalize godhee several time restart gochuu danda'a jechuudha. Several time restart gochuu danda'a. Obsaan haga inni finalize godhee setting confirmation dhumaa haga inni fidutti eeguun dirqamaa completing installationii xumuraa hin jiraa jedha. Haga inni xumurutti iddoowwan tokko kan nuti paaswordii kenninee fi maqaa kenninee fi next jenneen bira dabarsinu settingiiwwan tokko kan ganaan wafutu jira. Obsaan eegnaa jechuudha. Installationii xumuree jira. Restart godhee jira jennee keyboard irraa kii kamiyyuu wanta kamiyyuu itti buunee tuttuquun qabnu jechuudha. So yeroo takkas restart gochuu danda'a lamas restart gochuu danda'a. Restart yeroo inni deebi'e sana eeguun dirqama jechuudha. Eeguun dirqama ta'a. Installationicha itti fufaa jira jechuudha. Until now hin xumurre jechuudha. Itti fufaa jiraachuusaa asii lakkaa'aa jira akkuma isinitti mul'ataa jiru kana. Kunoo asii maal gochaa jira lakkaa'aa jira jechuudha. Toora kanarratti isinitti mul'ataara lakkaa'aara. Kanaaf obsaan eegdanii jechuudha. Almost koompitara irraa koompitaratti garaagarummaan inni qabu maali? Koompitaroonni ispiidii gaggaarii qaban, performaansii gaggaarii qaban, CPU'n isaanii ispiidii gaarii qabu, RAM saayizii guddaa qaban, storage guddaa qaban, ariitiidhaan daqiiqaa 15 haga 20 keessatti yookaan daqiiqaa 10 keessattis installationii kana kan raawwatu ni jira jechuudha. So setup will continue after restarting your computer. Computer kan kee restart erga godheen booda setupiin itti fufaa. Amma kun akkuma ilaalaa jirtan yeroo lammaffaaf maal godhaa jira restart godhaa jira jechuudha. So several time restart wanti inni ibsa kana ta'a jechuudha. Yeroo adda addaa yeroo lama sadis restart godhuu danda'a. Restart sana gidduutti addaan kutuu hin qabnu jechuudha. So restart sana yoo gidduutti addaan kunne featureewwan asirratti fe'amu sana terminate godhuu danda'a yookaan addaan kutee bahuu danda'a waan ta'eef obsaan eeguun dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf servera 2008 fe'aa jirra. Servera 2012 illee haa ta'u 2016 illee haa ta'u ariitii installationiin kun ittiin xumuru kan murteessu maal ta'uu isaa hubattanii performaansii koompitaraa ta'uu hubattanii jechuudha. Koompiterri tokko yeroo gabaabaatti install godhee xumuruudhaaf performansiin isaa murteessaadha. Setup is preparing your computer for first use. So installationicha gara xumuraarraan jira jechuudha. Yeroo jalqabaatiif
koompitara operating system irratti fe'aa jirru kana itti fayyadamummaa jalqabaatiif qopheessaa jira jechuudha. Settingiiwwan yookaan fiichariiwwan sarvara kanarra jiran kan virtual maashinii kanarratti fe'aa jirru kana windowsaa prepare nu godhaa jira jechuudha. So gara finalize gochuurra jira jechuudha. Setting is preparing your computer for first use. Sana nu mirkaneessaa jira jechuudha. So maal nuun jechaa jira? Isa kana filannoo nuu fideera. The user password must be changed before login to the first time. Computer kan yeroo jalqabaa login gochuun dura passwordin jijjiiraa jedha useriin okay jennaan. Okay jenneeni useriin sun passwordin itti fayyadamu sana maal goona itti barreessina. Userii passwordin ittiin seenu. Useriin sun passwordii barbaada. Passwordii gahee servera kana seenu. Administrator accountii servera irraa kana gaafa seenu passwordii inni ittiin seenu strong passwordii fayyadamuu qabna. Strong passwordii jechuun yoo xiqqaate dijiitii 7 ol 6 fi 7 ol wal makaa lakkoofsa qubee kaaraakter simbol wantoota kanneen wal makaa kan ta'e qubee guddaa fi xiqqaa ta'uu danda'a. Kan mijatu ni barreessina jechuudha. Amma passwordii naaf ta'e jedhee yaadu ittiin barreessa. Passwordii asitti barreesse sana deebisee asitti illee konformi godhaa jechuudha. Passwordii asitti itti galche sana isuma sanan deebisee konformi godhaa. Zen asii mallattoo sanatti hin bu'aa yookaan ammoo keyboard irraan enter jedhaani changing password jedha. Your password has been changed jedha. Okay jedheetiin ajajaa jechuudha. Zen okay jedhee gaafan ajaju preparing your desktop. Desktopii serveraa sana maal naa godhaa jira? Prepare naa godhaa jira jechuudha. So sa'aatii inni prepare ta'ee naa baname kanarraa jalqabee servera 2008 arrituu standard edition kan jedhu isinitti kan mul'ataa jira. Standard editioniin kun maalidha? Almost prepare naa tahaa jira. Installationii xumureera. Admin passwordii galchee jira. Desktopii naa prepare godhaa jira jechuudha. So akkuma ilaalaa jirtan kana kunoo asii maal ta'eera? Serverichi install ta'ee jira jechuudha. Asii amma start batanii kanarratti yoon kilik godhe serveru fe'amee jira jechuudha. Serverichi fe'ameera. Laaluu ni danda'ama jechuudha. Kanaaf server 2008 bifa kanaan install goona jechuudha. Serverri kun erga fe'ame fuulli isaa deskitooppiin isaa kana fakkaata jechuudha. Deskitooppiin isaa kana fakkaata. Servera kanarratti akkamitti deskitooppii akka customize goonu, fiichariiwwan adda addaa akkamitti akka fayyadamnu, gruupineemi useriiwwan adda addaa, gruupiiwwan adda addaa, organization unity adda addaa, DHCP akkamitti akka feenu, domain name system akkamitti akka feenu, active directory adda addaa akkamitti akka feenu, servera kanaa fi client akkamitti akka join goonu viidiyoowwan adda addaa kanatti aananii dhiyaatan ni jira waan ta'eef isa san hordofaa jecha chaanaalii keenya yeroo hundaa barnoota tiyoorii fi piraaktisii adda addaatiin isin ga'umsuuf isin bira dhaabatu like, share, subscribe gochuun dagatina. Like, subscribe erga gootaniin booda mallattoo bilbilaa sana tuqaasuudhaan viidiyoon guyyaa guyyaan nuti gadi dhiifnu yeroo hundumaa isin bira akka ga'u taasisaa jecha. Asirratti servera kana erga feene fiichariin servera kanarra jiru kun bifa kanaan display ta'eera. Erga display ta'e asii waan hojjechuu qabnu maal akka hojjennu servera kanarratti viidiyootti aanuun kan walitti deebinu ta'a. Obsaa fi kabajaan hordofuu keessaniif galatoomaa jecha subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Mallattoo bilbilaa sanillee gurraachoftee jirti yoo taate kilik godhaa.